Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu ijoo yeroo kanaaf qabanne isinitti himaa oduu waliin an baay'isaa turaati. Waraanni bilisummaa Oromoo fi humni ittisaa Tigraay Finfinnee seenuuf qophiitti jiru jedhame. Waraanni bilisummaa Oromoo fi humni ittisaa Tigraay Finfinnee seenuuf qophiitti akka jiran CNN gabaase. CNN gaaffii madoo waliin taasise irratti humnoonni walta'iinsaa kunneen Finfinnee seenuuf qaawwa ilaallachaa jiraachuu isaaniidha kan ibse. Oduma walta'iinsaa humna waraanaa kunneeniin guyyaa dheengaddaa humnoonni kun lamaan waraana bilxiginnaa kamiseetti baqatan to'annoo jala oolchuun meeshaa hunda irraa hiikanii uummataaf hiruu maddeen keenya garas jiran SHINNIIGAA himaniiru. Yeroo ammaa naannoon Walloo kamisee guutummaan guutuutti to'annoo humnoota walta'iinsaa kanneen harka galuunis beekameera. Facebook maxxansa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed maxxansa faallaa imaammata isaa ta'uun hokkara kakaasa jechuun haquu beeksise. Ministeerri muummee Abiy guyyaa dilbataa lammiilee meeshaa fi humna qabaniin ka'anii finciltoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay karaa kaabaatiin naannolee ollaa keessatti babal'ifataa jiru akka dhaabaniif waamicha taasisani. Humnootiin TPLF waraana waggaa tokko darbeef humnootiin mootummaa waliin geggeessaa tureen dhiyeenya kana magaalota murteessoo ta'an to'ataa jira. Dhaabbanni Facebook kanaan dura hokkara kakaasuuf wayita akka meeshaatti hojiirra oole dhaabsisuuf hojii ga'aa hin hojjenne jedhamuun qeeqamaa ture. Gamtaan Afrikaa haala Itoophiyaan yeroo ammaa itti jirtu hordofaa jiraachuu hime. Komishinarri Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahammad haala waraana Itoophiyaa keessaa xiyyeeffannoo guddaan hordofaa jiraachuu ibse. Komishinar Muusaa Faakii qaamoleen wal waraanaa jiran bu'aa biyyaaf jecha akka marii naga qabeessaan furmaata fiduu qabu jedhan. Ibsa Gamtaan Afrikaa haala waraana Itoophiyaa keessaa ilaalchisee baaseen Komishinarichi haleellaa ji'a Sadaasaa bara 2020 buufata waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Maqalee irratti dhaqqabe yaadachuu ibseera. United States ergamaa addaa gaanfa Afrikaa Jeffrey Feltman marii waraanaa dhaabuuf Finfinneetti ergite. Waajjirri haajaa alaa Ameerikaa ibsa roobii baaseen ergamaan addaa US kan gaanfa Afrikaa Jeffrey Feltman kamisaa fi jimaata gara Finfinneetti imaluun qaamoleen hunduu opereeshinii waraana isaanii dhaabanii mariitti akka deebi'an yaalii akka godhan beeksiseera. Dubbi himaan waajjira haajaa alaa Ameerikaa Ned Price ibsa kennan keessatti waraanni kaaba Itoophiyaa hammaachaa deemuun dhiibbaa inni tokkummaa biyyattii irratti qabu nageenya lammiilee fi hojjettoota mootummaa US achi jiranii kan xiyyeeffannoo keenya olaanaa ta'anii fi labsii yeroo muddamaa manni maree ministeerota raggaasiin yaaddofneerra jedhan. Tarkaanfii US kun jalqaba irratti hirmaannaa Itoophiyaan gabaa Ameerikaa keessaa qabdu akka haqamu gochuu dubbatu hayyuun diinagdee Dr. Guutuu Teessoo. Saawud Arabiyaa fi United Arab Emirates waliin ta'uudhaan fonqolchi dhiyeenya Sudaanitti geggeeffame ka'ee mootummaan siivilii bakka isaatti akka deebi'uuf gaafatani. Biyyoonni kunneen lamaan kana dura dureewwan waraanaa Sudaan deeggaraa turan. Amma fonqolchi raawwatame hafee mootummaan siivilii bakkatti akka deebi'uuf waamicha yoo taasisan yeroo jalqabaateefi. Egaan daawwattoota keenya oduu ijoon yeroo kanaaf qindeeffanne kan hanga ammaatti daawwattan ture bal'ina isaanii oduu idilee keenya keessatti qabannee isiniif dhiyaannaa. Gaarii.